Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii Soofuu Maraab. Karaa TikTokiinis karaa Facebook page fi Facebookiitiin hordoftan hundi keessanuu baga bara 2016 nagahan isiniin gahe jechuu barbaada. Barri moofaan 2015 darbee bara 2016 kunu har'a geennee jirra. Egaa dhaggeeffattoota kan bara darbe keessatti hojiiwwan akkamii hojjannee dabarsinee jirra? Hojiiwwan karoora keenya keessatti nuti dabarsine maal fakkaatu? Hojiiwwan kanneen galmaan keenya jirra moo hin geenye maaltu nuuf hafa? Bara haarawaa kana keessatti immoo karoora mataa keessanii qabatanii jirtu? Karoorri keessan maal fakkaata? Haala kamiin karoora baafattan? Kan gaafii mataa keessanii haa ta'u, dhaggeeffattoota kan bara darbe keessatti wantoonni isin jalaa hafan, wantoonni osoo isin hojjetin isin jalaa hafan karoorfattanii jechuudha. Baay'een jiraachuu danda'u. Kana keessaa namoonni immoo isiniif mijaahee haalli martuu isiniif ta'e wanta karoorfattan san galmaan geettanii galma geettanii gammaddan jiraachuu dandeessan. What can I do to be happy? Akkanumallee namoonni wantoota karoorfattan san galmaan osoo hin gahin haftan jiraachuu dandeessan. Bara darbe keessatti maal karoorfattan? Bara amma qabanne 2016 kana keessatti immoo maal karoorfachuudhaaf qophooftan? Egaa dhaggeeffattoota kan karoorri ilma namaatiif wanta baay'ee murteessaa ta'ee fi ilmi namaa irraa fayyadamuu qabuu fi itti fayyadamuu qabudha. Addunyaan yeroo ammaa kana baay'ee deemtee jirti. Karaa teknooloojiitiin, karaa dinagdeetiin, karaa siyaasaatiin, karaa baay'eedhaan jechuudha. So nutis akka nama tokkootti namni tokko karoora mataa isaa qabaachuun addunyaa kanaan wal dorgomuun baay'ee murteessaadha. Keessattuu qaala'insa jireenyaa biyya keenya keessatti mudate kanaan namni yeroo ammaa kana karooraan deemuun, karoora ofii baafachuun wantoota dabalataa hojjechuun murteessaadha. Fakkeenyaaf hojjetaa mootummaa tokko qarshii 14,000, 20,000, 10,000, 5,000, 7,000 kafalamuufii danda'a. Qarshiin kun qofti nama san horachuu hin danda'u. Galii dabalataa karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin uumachuu ni danda'a. Onlaayinii irratti wantoota adda addaa hojjechuu ni danda'a. Yaada kana kan kaaseef barri moofaan darbee jira. Barri 2015 amma immoo bara 2016 qabannee jirra. Barri 2016 kana keessatti ergaa mataa kootii dabarfachuudhaaf dhufe dhaggeeffattoota kan koo. Akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti bara 2016 kana keessatti maal hojjechuudhaaf karoorfattanii jirtan? Mataa keessaniin of gaafadhaa. Karoora qabaachuun immoo murteessaadha. Karoorri ilma namaatiif wanta murteessaa ta'e waan ta'eef. Kanaafiyyuu bara 2016 kana keessatti wanta akkamii hojjechuudhaaf qophooftanii jirtan? Anis dhaggeeffattoota kan koo bara 2015 keessatti karaa YouTube chaanaalii kan kootiitiin, karaa TikTokii kan kootiitiin, karaa Facebook page kan kootiitiin akkanumallee miidiyaalee hawaasaa kanarratti wantoota bal'aa isin barsiisaa turuu kiyya ni yaadattu. Wantoota isin barsiisaa ture kanarraa namoonni baay'een akka barattan abdiin qabaa. Barachaa akka jiraachuu keessanis karaa koomentiitiin, karaa yaada adda addaatiin argee jira. Bara 2016 kana keessattis karaa sooshaal miidiyaa kanaan barnoota bal'aa qabadhee kan isiniif dhufu ta'a. Barnoota kana keessatti yaadota nama kakaasuu danda'an onlaayinii irratti hojii adda addaa hojjechuu dandeessaa. Wantoota isin keessatti si'aayina uumuudhaan jiruu fi jireenya keessan isin jijjiiruu danda'an wantoota bal'aa qabadhee isiniif dhiyaachuudhaaf qophii koo xumuree jira. Bara kana keessatti karaa sooshaal miidiyaa adda addaatiin barnoota bal'aa walirraa baranna, walirraa fayyadamna jedhee abdiin qaba. Isinis bara kana keessatti maal karoorfattan? Maaliidhaan qophooftan kan jedhu mataa keessaniif dhiisee jira gaafii kana. Garuu barri haarofni kun bara nagaa, bara jaalala, bara biyyi keenya nageenya itti argattu akka nuuf ta'u abdiin qaba. Keessattuu uummanni Oromoo karaa dinagdeetiin, karaa hawaasummaatii fi karaa maraanuu jechuudha yeroo itti dagaagee guddatee arginu bara badhaadhinaa akka nuuf ta'u abdiin qaba. Warroonni biyyoota addunyaa kanarratti argaman hunda keessattuu biyya alaa keessatti argamtan hundi keessanuu karaa YouTube chaanaalii kan Soofuu Maraabbiin na daawwachaa jirtan akkanumallee biyya keessatti argamtan barri kun bara jaalalaa, bara gammachuu akka isiniif ta'u hawwii kan koo asumaan daran isiniin gahuudhaan viidiyoo gabaabduu kana asirratti xumuree jira. Barnoota haaraa qabadhee isiniif dhufa. Bara 2016 kana keessatti qarshii duwwaadhaan waan tokko osoo hin baasiin bilbila keessanii fi laaptooppii keessanii qofa fayyadamuudhaan hojii hojjechuu dandeessan qabadhee isiniif dhufa. Hojii kanarraa akka barattan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kan kootiif hanga maatiin ta'in subscribe gochuun dagatinaa akkanumallee like share gochuun irraanfatinaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.